Guys, jimaa qama'uun faayidaa ni qaba. Faayidaan jimaa qama'uu yeroo gabaabaatti kan daanga'udha. Fakkeenyaaf miira gammachuu, kaka'umsa, hojiidhaaf qabaachuu, dandeettii xiyyeeffannaa dabaluu, ofitti amanamummaa dabaluu fi haasaa gaarii taasisuufis nama gargaara jimaa qama'uun. Barattoonni hedduun qo'annaaf jecha, qormaataafis jecha jimaa saba kanaaf qama'uu ni danda'u. Faayidaaleen isaa kanarraa kan hafe gurguratanii maallaqa ittiin argachuufis nama gargaaruu danda'a. Garuu miidhaan isaa cidha du'aa kan ga'udha. Akka fakkeenyaatti rakkoo sammuu, yeroo haasaan jarjaruu, yeroo qamaan namaan loluu, dallanuu, hirriba dhabuu, yoo jimaa dhaban ammoo mukaa'u, mataa dhukkubbii, haasaa baay'isuu, yeroo dheeraa booda ammoo hanga sadarkaa maraatutti nama geessisuu danda'a. Dhukkuba onnee illee fiduu danda'a. Dhikkisa onnee ni jeeqa. Dhiibbaa dhiigaa ni fida. Gogiinsa garaa ni fida. Tortoruu ilkaanii ni fida. Keessoo afaanii deddeebi'ee ni madeessa. Liqimsituu ni madeessa. Saba kanaan dhukkuba garaachaa namatti fiduu danda'a. Jimaan dhukkuba sukkaaraatiin illee wal qabatan dhukkuba sukkaaraa illee namatti fiduu danda'a. Gama biraatiin kaansariidhaaf nama saaxila. Jimaan sirna wal hormaataa ni miidha. Ga'umsa wal quunnamtii dhiiraa sirriitti gadi buusa. Oomisha sanyii dhiiraa yookiin ispaarmii xiqqeessuudhaan irratti dhiibbaa geessuun rakkoo dhala dhabuu fiduu danda'a. Badii wal quunnamtii saalaa keessumattuu dubartoota irratti ammoo sirriitti dabala. Kun ammoo shamarran akka sagaagalummaadhaaf saaxilan taasisa. Tiruu fi kalee ni miidha. Kaansarii afaanii namatti fida. Kaansarii mormaa namatti fida. Kaansarii buqqee mataallee namatti fida. Dubartiin ulfaa jimaa kan qabaattu yoo ta'e, ulfaatiin isaa sirriitti gadaanaa ta'e da'uu dandeessi. Erga deesseen boodas daamichi du'uu danda'a. Namoonni jimaa qaban araada kanneen birootiifis ni saaxilamu. Fakkeenya tamboo xuuxuu, shiishaa xuuxuu, alkoolii dhuguu fi waan kana fakkaatan fa'aarra bu'a.